tokkoof wayita waagahu keessatti mootummaan kun mootummaa Oromoo isin jettaniin kana Maqalee keessaa bahee dachii Affaar daakee Tigraay dachii Amaaraa daakee adda bilisummaa ummata Oromoo woboon dachii Walloo keessatti walitti makame takka xaa'iraa takka bararsiisee dachii Amaaraa keessatti waan tokko buusee hin beeku. Dhagaa dachii Amaaraa keessatti guyyaa takka meeshaa gugurdaa darbee ilma Amaaraa tokkocha ajjeesee hin beeku mootummaan kun. Dhageettanii isinii galaame akkaan isinii gala. Deemee lolli hanga waraanni isaa haamamu dachii Amaaraa keessatti hanga waraanni isaa ruuhiin isaa dhabamu guyyaa takka waraana kiyyattu badhee kanatti dhayame jedhee xaa'iraan ga'ee dachii takkan dhooyne. Deemee lolli dachii Oromoo seennaan meeshaan hundi isaa baqqayam. Kanaaf isiniin jenna meeshaan hundi ummata Oromoo irratti ummata Walloo ka Oromoo irratti daa'ima irratti dubartii irratti manguddoo irratti ummata loltuun tahin irratti mana isaan irratti waan inni isaan nyaatan irratti qabeenya beeylada irratti meeshaan hundi hin baqaama. Meeshaan hundi hin baqa. Yeroo garuu Amaara kutaa Amaaraa keessa kutaa Amaaraa keessa waraana 100 dhumatee deemu kana keessa namni tokko madooyne xaa'iraa nama kanaatiin shaksiin tokko namni tokko hin madooyne eega deemanii dachii Oromoo seenan Oromoo balleessuuf Oromoo barbadeessuuf Oromoo jiruu isii balleessuuf Oromootti kaasuuf xaa'iraan isii yeroo kana dalayde kuno akka inni ilma naafxanyaa ta'e akka inni naafxanyaa ta'e akkanatti fudha akka inni naafxanyaa ta'e akka ilma inni naafxanyaa ta'e namni Abiyyi Ahmad Oromoo jedhe dhagaa anattu Rabbi bira itti gaafatama. Abiyyi Ahmad Oromoo miti asli naafxanyaati asli waannaa Minilik waannaa Oromummaa namarraa fudhata. Opidiyoon Oromoodha. Opidiyoon Oromoodha dhibbarraa dhibbatti fudhatama qabdi. Bitamtuu taate malee Oromoo aslittu keessa jira. Oromoo shokolaatatu keessa jira. Opidiyoon kuni beekamaadha. Walaakin Abiyyi Ahmad dhibbarraa dhibbatti waziyaada dhagaa dhibbarraa dhibbatti waziyaada Oromoo miti inni 100% kana aqarrarree jala sararree dubbanna. Warri abbaa gadaati ilma abbaa gadaati jettu mana keetittiin galadhu waan feete dalaysiifadhu. وقل إملوا فسيرى الله عملكم جد ربي دلقا تيسر ربي بدأت باساجد دلقا تيسر ربي تباساجد أجتني أمني والله أما إبد جل أمني والله إبد جل أكا أوروموتي أكا سبا أوروموتي إبد سيني جرجت أمني أورومو والله yoo as deebitanii laaltan magaalaa Roobeefaa isinii gala dhagaa kaleessa ummata Wallooti waan jenneen isinii galaami yoo ummanni kun isinitti dhiyaatee jedhe falmadhaa jenneen ka'aa hidhadhaa falmadhaa ummata Opidiyoo caala ummata naafxanyaa caala ummata wayyaanee kanattu isinii caala jenneeni ka'anii ambikirati abiihim falmatan hundi isaanii falmii seenan jechuudha. Amma haqiiqa waan jiru dubbanna falmii seenan. Eegana falmiin isaanii sun dachii isaanii parsantii dhibbarraan harka 90 bilisoomsite. Waan ajaa'ibaa isinitti himuun namni wahii obboleessattu irraa du'e ilmaan 5 ka qabu obboleessi irraa ajjeesan ilmaan 5 qabu Walloo keessatti obboleessi isa asitti ka beeku jechuudha. Waan istigraaba isinitti ta'u bara. Ilmaan 5 irraa du'an jedhi ilmaan 5 irraa du'anii kana yoo haqa dhara dubbanne Rabbi quba qaba dhagaa ilmaan 5 irraa ajjeesanii abbaa manaa dhageettanii guyya massa laayivii seenee laayivii waraabee qabsotti jirra jedha
ilmi isaa du'ee jechuudha obboleessi isaa ka garaa ka hangafa irraa du'ee guyyama san laayivii seene wallahi qabsotti jirra kun nu laalchisu jedha. Magaalaa Roobee kaleessa magaalaa Roobee Baalee kaleessa waraana itti gadi naqan waraana naafxanyaa isinii galaami waraana itti gadi naqan jedha waan isin ajaa'ibu dhiirri akka jiruun siree jala duudee bakka jiru siree jalatti uf naqee kun caakatti kun shintibeetitti kun suxuatti bakka isaan duudan rabbiin alamaa haa beeku ilmaan isaanii guuranii obboleeyyan isaanii guuranii abboota isaanii guuran jedha dubartiin achitti walgeettee dubartiin abbaa kiyya adaadaa kiyya eessuma kiyya abbeeraa kiyya jettee dubartiin iyyiti dhiirti eessa jirti yeroo jennee nu gaafannu kulliin isii siree jala jirti nuun jedhan intala ati itti gadi bayi jedheen intala ati itti gadi bayi jara tanaan waliin taanu ati itti gadi bayi akka goote godhi gara deemte deemi jedhee dubbii kana itti kaa'e isin yaa'ii Oromoo namichi jagna uffakkeessa dingatatti waraabessi dhufe balbala isaa duraa yuuse sagalee waraabessaa ka an dhagahu maali jennaaniin horii nyaachuuf waraabessi jedheen ani waraabessa kana walin barbaadu meeka ichuu jedhi jedheen amalattu natta ka waraanee ajjeesaa jedheen barin kijibaan sodaatee ofii wallo ka falmadha ka mirga keessan kabachiisaa jennaan mirga ofii kabachiifte mirga ofii kenna ammoo eebate abbeera eebate akaakayyuu eebate dubartiin qofti aybiidha kun aybii guddaa kana hin jedhamne jechuu namni ganda waaqoo guutuu keessaa bahee ganda Haji Adam Saaddoo keessaa bahee ganda Huseen Bunee keessaa bahee gandoota jagnoonni isaanii hin lakkaa'amne keessaa bahee namni dhiiraa sholoqoo jala seenee dubartiin magaalaa keessa dhaabattee falmachuu jechuun fafni kanaa oli hin jiru wayita saraa isinitti himnu baay'ee keessantu aara jajjidan isinitti himna jajjidan waan jiru jajjidan akkaan gad isin seensifne maali dirqamni isin ajjeesaa jira amma dirqamni osoo maalii jettan amma isinii himaa dhagaa mootummaan tun qadiyyaan isii dhumatee jira jaalattanii jibbitanii qadiyyaan isii akka itti dhumate dhagaa waan istiraatiijii makaayoma akka itti haasayaa balleessitee jirti mootummaan tun arra addisuu maalii kun ka isin jettan kun tu'eetara Geetaachoo Raddaa irratti meelaala akka isiin aqliin isii deeme keessaa aqliin qabdu bar kana biyya bulcha tu'eetara Geetaachoo Raddaati jedhan jedhe nuti yeroof Kombolchaa fi Dasee keessaa baane nuti Geetaachoo Raddaa ahammii kennaa miti kana beeka nuti Geetaachoo Raddaan waan nu yaachisullee miti waan nu hir'isullee miti nuti rabbitti nu wajjin jira sabni kennallee dammaqee jira laala akkattiin ati inni gowwaa ta'e laala akkattiin nama hin fahamin ta'e laala akkattiin shokolaa ta'e akkattiin shukshukaa ta'e isinii maa dhagaa maal jedha Tigraay tuweetara Geetaachoo Raddaatu maxxanse jedhe tuweetara Geetaachoo Raddaati jedhe maal jedhe hima beeyta Kombolchaa fi Dasee keessaa baane jedha waraanni Tigraayii jedha laala Oromoome sila Tigreen tarte kamisee gara Shawaaroobiiti hunda qabattee deemtee jirti adda bilisummaa uummata Oromooti walii galtee namni qaayidaa lolutti istiraatiijii qabsoo lolarratti akkamitti handhuura keessaa saabata silaa asii achi saabanne jedha duuda duubatti sirriidha Shawaaroobiitirraa kamiseerraa biyyoota jechuun dura kanarraa namni duuda duubatti deema malee qixxee lafaati achi keessa garam yaa'an kana namni aaqilli namni beekaa ni fahama ni beekallee maal akka isin taatellee ni beeka jechuudha kana maxxansiti amma isinii himaa dhagaa Oromoo bakka jirtan hundatti dhagaa dubbii tanarraa
ima fudhaa hin fudhattanii isin haga ammaa isin shakkii keessa jirtan hanga ammaa isin mamaa keessa jirtan isinii waa mari'achuun illee hin ta'u baay'ee keessanii yoo bilbilanii nama gaafatan way mangistiin kun kufayyuu jettan baay'inni keessan akkan mangistiin kun kufayyuu mangistiin kun yoona achi wannaa jedhayyuu mangistiin kun hagam takka turare mangistiin kun isin harbul i'laam waan jedhamu hin beeytanii dhagaa isinii himna mootummaan kun daarul aakiraa deeme qabrii jalaa miti ta duniyaa daarul aakiratti fe'atee jira dhibbarraa dhibba waziyaadaadha dhagaa warroonni biyya keessaa ilmaan keessan ergaa jirtan warroonni ergamuuf qophooytan warroonni fedha keessaniin harka kennitanii deemtan dhagaa dubbii tana saraahaa isinii himna dhagaa warri qophooytan tokkoffaa warri mootummaa kana wajjin dhaabatee lole warri mootummaa kana wajjin dhaabatee lole warri mootummaa kana mallaqaan qarqaare warri mootummaa kana qabeenyaan qarqaare kulliin isaa warra hongooti zaalima badaa mootummaa maafiyaa addunyaa irratti hin jirre kulliin isaa warra hongooti warra toobate malee ammoo namoonni amma deemaa jirtan qophooytan namoonni mana keessanii baqachuu dadhabdanii harka keessan keessatti atoobisa guuttanii ilmaan teessan ergaa jirtan milishiyoonni ganda osoo beeytan ijoollee namaa ergaa jirtan waan lama qofaaf ergitanii narraa fudhaa mootummaa kanarraa deebisu abadal abadin kajeelina addunyaan funyaan irraa abiyyi jennaan funyaan irraa qabdi dalagaan inni dalagu tokkottiin gara samaawaataa ol hin deemtu malaa'ikaan hundi funyaan irraa qabatte nama malaa'ikaa fi wannaan funyaan irraa qabate dullee funyaan irraa qabanna isinii himaa dhagaa namni amma lola deemaa jirtan namni amma lolaa qabsooyaa jirtan waa takkan tumsamtanii isinii himaa dhagaa waa takkan argattan kana dhibbarraa dhibbatti argattan waan an isiniin jedhu kana in argatta waan kanaan alaa ammoo abadal abadin in argattan tokkoffaa waan isin argattan isin himu tokkoffaa waan isin argattan namni ijjina haa badduu barbaade rasaasni kararra taa'ee kadhaa barbaade gara lolaa namni luuyni takkanarraa haa dabarsitu fanjiin barbaade gara lolaa namni ijjina haa sharafamu jismin kiyya godoloo ta'ee magaalaa keessa taa'ee kadhadha jette gara lolaa kanaa achi abadal abad intaha qadiyyaan isaa dhumatee jira mootummaa biyya diiguu dhufe mootummaa hawaasa walitti naquu dhufe mootummaa zaalima akkana taarika addunyaa irratti qara'een beeku takka wallaahi mootummaa akkana takka mucaa daa'ima ka bifa bareedu ka dalagaan isaa fokkataa takka addunyaa irratti hin agarre takka maafiyaa namni wayta ta'u doktaatora wayta ta'uu barbaadu afrikaa kana keessatti waggaa 60 achi yoo tare xiqqoo diktaatora ta'e kuni rabbiin bifa isa bareechise dalagaa isaa fokkise isuma jibbana baniin aadam bakka jiru addunyaan isa jibbiti rabbillee isa jibba isinii himaa dhagaa oromoo isinii himaa hin jarjarinaa hin cinqaminaa qabsoon akka kaayamtetti karoora kaayamtetti istiraatiijii kaayamtetti deemaa jirti gariin keessan waan adda addaa maxxansinaa dubbachuun danda'u waan adda jawaar akkana ta'uun oolu jawaar maali waan ma'luumaata hin beekne tokko maxxansinaa jawaar nama tokko waan goone abiyyiinillee waan goone opidiyoonillee waan goone jawaar nama nagahaati faasiktootatti mujrimtootatti isa jibba malee nama nagaha awaaju wanni inni dubbate hundi dhufee biyya tanarra gahe amaarrillee jawaar jettee qaddasaa jirti kana ol maal balleesse jawaar nama ajjeese yoo barumsa isaa hitaafan barumsa isaa haa hinaafani baqqalaa waggaa meeqarraa hidhame waggaa meeqarraa kana hunda jechuudha warra oromoo dhugaan dalagu warra oromoo dhugaan dhaabatu jechaaf lafarraa dhabamsiisan jechuudha amma nuti qadiyyaan teenna qadiyyaan guddaan isin sammuu keessa of nayxan qadiyyaan guddaan mangistiin kun jigaa hin jigu kana mataa keessaa of balleessa
warri booda arrabaan misenjaraan maaliin kaanin osomaa isiin nu arrabsitu osomaa isiin nu xamaaxamtu funyaan isii asiin duunnee mataa yaane ammallee akkasuma uf duuba garagallee ilaallu mangistiin kun jigaa hin jigu mangistiin kun jigaa hin jigu mangistiin kun jigaa hin jigu mangistiin hin jiru wanni inni laakkayaa jiru amma wallo keessaa nama meeqa fixee ruuhii meeqa taarika addunyaarra sajjalaa jira osoo hin kufin dura xaa'iraa bararsiisa taarikni addunyaa haa dubbatu kamisee dhaya nama 1,000 naa fixa nama 2,000 naa fixa taarika akkanaa malee Itoophiyaa bulcha jedhee namni Abiyyi mataa keessa kaayate matama keessa waahim manaa bayaadha inni manaa bayaadha isinii galaami haasoyni an haasa'u kun qabsooynee jirra waan dandeettii rabbiin nuu kenneen xaaqaa rabbiin nuu kenneen qabsooynee jirra warri gubbaa kanaa mar'ataa turtan turaan garri deemtan tokko hin jiru gara Oromoo taate gara Oromoo ay deebi'u ka kuulloo taate aramaa keetitti deebi'u buna ataakiltii buna waan adda addaa akaafuu malee shu'uuna siyaasaa keessan galina isin gabroota dachii dalagatu Oromiyaa keessatti kuulloon maaruufa gabroota dachii dalagatu dachii qotatu kana malee Oromoon asliin Oromummaan isaa miidhamu sabummaan isaa miidhamu ay deebi'ii taa'ii Oromoo wajjin mari'adhu Oromoo wajjin mari'adhu arrabni isin nu arrabsitan bakka takka illee nun ir'ifnellee ol nu eda'uu malee sadarkaa keenya ol fuudhuu malee rabbi biratti illee nama biratti illee isinii galaami haasoyni an haasa'u kun dhagaa warri gubbaa kana ilma abbaa gadattu biyya qabate jedhee dhiiga namarra deemaa ture fashaltanii jirtan Oromoon dhiiga hin qabne amma gariin keessan doktora mana yaalaa dalagaa waan siyaasaa keessan naqi hin seenin nama sitti dhufe mara yaali amma kamisee keessatti gariin doktoroota dida jechaa dhagaya yeroo tokko kun maaltu keessa si galchisi waa'ee siyaasaa keessa ati sibiili nama madaayo poroshiina godhu kaan godhu malee shu'uuna biraa keessa seenin barsiisaan ijoollee barsiisi waa keessa naqin warri dhiiga barate dhiiga namaa dhugu malee jiraachuun baranne ka akka poolisaa fa'a poolisoota Oromiyaa jedhan kanneen hayyoota keessa jira mara isiin tuqaan amma beeyta dirqamni itti ta'ee dirqama san keessatti jiraatantu jira sanniin osoo hin ta'in waggattoota poolisoota Oromiyaa akbar irra baddaa naafxanyaa ta'u isinii himu Oromoo irra baddaa waan Oromoo gadi dhaabuu dhoggee waan Oromoo dhiiga isii waggaa 150 gadi naqe ummata oppidiyoo kana naafxanyaa jaala ummanni paartiin oppidiyoo kun dhabamuu qaba Oromiyaa keessaa 100% kana beeka paartiin oppidiyoo jedhamu intaha qadiyyaan isaa dhabamuu qaba yeroo amma dhufnu kan alaabaan isii takkatti dhaabachuu qabdu kanan nu gurguraa bahe poolisoonni hoggantoonni poolisoota Oromiyaa hunda isii sajjalaa hunda isii qabadha poolisoota dakanaa nagaa haa eegani ka isaanii mijjate gara oboo amma obboleeyyanteen dirqama fudhatanii dalagan hoggantoota osoo hin ta'in egaa poolisoonni sibiilonni yaa gara oboo makamaa obotti dacha achi jechuu amma baay'ee haasoyne hin beekta waggaa geenne osoo haasoynu liivii kana ganamaa galgala katti ummata Oromoo keenya saba keenyaaf dhaabannee jirra waa yoona achi dalaynuttu caala malee irra gadii miti jechuu wanni yoona achi nu eeggatu parsantii 100 harka 90 akkanatti beekuu qabdan Oromoon waan kana ta'eef dhaamsi ani dhaamu isinii ummanni Oromoo taatan sikkoomando ummanni Oromoo taatan ummanni Harar Walloon Wallaggaan Booranaan Gujii Shawaa dachii mara Jimmaan ilmaan keessan halaakattiin erginaan mooyattan tani kalas intaa haqatiyyaan isaa ilmaan keessan halaakattiin erginaa ilmaan keessan adaabattiin erginaa Abiyyi amma dhagaa cinqaa ufii arge
nama agarsiisuu deema. Dhagaa cinqaa ofii arge waan ofii keessa ture kana keessa ture jechuu nama argisiisuu deema malee yoo na achi akka kufellee ni beeka innillee dhibbarraa dhibbatti. Isin himaa dhagaa namtichattu eegee qeerransaa qabe dubbiin tun dubbii hikmaa dhagayaan. Eegee qeerransaa godhee qabe jira gara gadi dhiisuun dhabe dhiigee qeerransaa tana. Yoo inni gadi dhiise qeerransiisa nyaata. Cinqaan itti bu'e nama wahii karaa deemu arge jira mee waa fudhaa kottu eegee qeerransa kanaa naa qabi jedheen sun gowwaan itti goreetuma eegee qeerransa godhee qabe. Waan an arge jedheeni biraa tare. Waan an arge jedheeni biraa tare baafate sun jechuudha. Wanti amma yaa'aa jiru hin qabsooyna jedhee warri hiriira jedhee fardaan haraqee dhugee kararra yaa'u. Hiriira paartii badhaadhinnaa malee namni biraa bahuu hin dandeenye Itoophiyaa. Hiriira paartii badhaadhinnaa malee namni biraa bahuu hin dandeenye farda baaftee dhagaye ruuhii tee baaftee ani ka isinii dhaamu dhagaa shaanxaa keessan sabachuu malee yoonaa achi dhiigni ilmaan Oromoo ka isinii jedhee jigu hin jiru jechuuf gowwaan yaa'aa jira ammallee gowwaan yaa'aa jira. Isinii galaami gowwaan yaa'aa jira. Waan kana ta'eef qabsoon ummata Oromoo xumuratti deemti. Qabsoon ummata Oromoo xumuratti deemti. Maal akka dalagamu kutaa Oromiyaa keessatti booda gabbaanee dubbanna. Akkaataa itti dubbannullee beeyna. Karoora itti dubbannullee beeyna. Kanaan ala ammoo amma raaharratti haasoyna. Alhamdulillah karaa qabatsiifnee jirra. Karaa xariiqa akkana xariiqa siideen irra deemaa jirti qabsoon ummata Oromoo. Waan kana ta'eef jabaadhaa namoonni biyya keessa ilmaan keessan ergitan ilma keessan waraabessa nyaachisina ilma keessan ijan balleessina ilma keessan qomaaxaan godhina yoo dadhabdanii jettan dubartii alatti gad hin dhiisina hundi keessan baqadhaa gaaratti galaa falmadhaa. Guyyaa gabaabaa kan afruuhii teessan hin dhabamsiisina. Kana kan isinin jedhu jabaadhaa rabbi isin haa jabeessu rabbi isin haa qarqaaru rabbi illee nu wajjin jira. Rabbi irra guddaan mootiin aalamaan wajjin jira. Irra guddaa wayiiti kun. Wallaahi rabbitti ol himataa turre. Rabbitti adda wayita deemnu nama wajjin wayita teennu rabbitti himataa turre nama kana. Mootiin aalamattu keessa jira ma'arakaa tana. Ma'arakaa rabbiin keessa jiru kana mootummaa kanattu isinirra garagalaa matama keessa isin yaa'in matama keessa kana ka isinin jedhu jabaadhaa rabbi isin haa jabeessu rabbi isin haa qarqaaru asirra sobduu jetti osoma sobduu jettu bakka isin duunneenu jabaadhaa rabbi isin haa jabeessu rabbi isin haa qarqaaru rabbi nu wajjin haa taa'u dhiiga ilmaan keenyaa ka walloo rabbi nu haa eegu uf jajjabeessaa bakka jirtan maratti Oromiyaan teenna biyya abbaa keennaati biyya haadha teennaati Oromiyaa yoona achi goobanaan hin dheengamtu amma maal dhageenne Finfinnee kana keessatti waan ajaa'iba wallahi amma badhaadhinnummaan kun wal qoodee jedhan nuti warra mormituu mootummaa kanaati jedhanii jijjiirama dhufu kana keessallee seenuu qabna jettee akkana wal fixaa jirti jedhanam jijjiirama dhufu kanallee keessa seenuu qabna jettee wal fixaa jirti jedhanam sun laa yumkin waan hin mijanne waan hin kaayam namni isin hin tuqu akka isin zaalimtoota akka isin ruuhii namarraa haajaa hin qabne akka ilma namaa nama nagahaa hidhatti guurtanii darartanii miistoof qaywat ispeeshaalarra teettan nu salaama kanarra yoo kana achi ammoo istiraatiijii hammannaa sanni jijjiirra Oromoon ni hammatti jetti bar Oromoon ni hammatti jetti istiraatiijii hammannaa sanni jijjiirra isinii galaami namuu siree ofirra adda haaraf wanni hammannu hin jiru yoona achi Omoro sabaaf salamii hammatti kaan illee asuma jala qabatti ima hammannaanu yoona achi istiraatiijiin hammannaallee ni jijjiirama namuu siree adda qabatee ciisu malee wanni hammannu hin jiru sabaaf salamii illee bakka isaanitti jiraatanii heera amma isinii himaan ani isinii hima haqiiqaa yoo isinii hime rabbi ni jaalata isin ammoo hin jibbitan
haqiiqaa yoo isinii hime ya dhagaa warri siyaasaa hin jibba rabbi ammoo ni jaalata ummanni siltee kun parsantii dhibbarraa harki 90 oromoon fedhu sinin ta'u kun isin hin beekan parsantii dhibbarraa harki 90 oromoon fedhu parsantii dhibbarraa harki 90 dachee oromiyaa keessa jiraata ufi warra hammatuuf jedhee bar uraageen parsantii dhibbarraa harki 95 oromoon fedhu warra hammatuuf meeqa maalan nama tuqaa isiniin hin jennaan an taqaariira irra deemee wallahi waan quba qabuufi taqaariira irra deemee oromoon uraageen parsantii dhibbarraa harki 95 oromoon fedhu parsantii dhibbarraa dhibbi dachee oromiyaa keessatti jiraata kanniin hammanne dhagaa hammanne amma oromummaan oromoo hammadu oromummaan oromoo hammadu tuqaa miti anlaan qabeenya isaanii saamaa miti dhiiga isaanii jiisaa miti dhagaa isinii galaami siyaasaan akkaan dhagaa ummata si jibbu dirqamaan na jaaladhu jette shamaree si jibbitu takka dirqamaan fuutaati amma shamaree si jibbitii barufi amma warri xalaaqa kana baay'atu nama akkami beeyta shamaree ma isa jibbitu karatti eegee dargaggeessa 5-6 kararratti eegee barbuta isiin hin jaalattu dirqamaan buta saakiloojiin akkanaa kun fokkataadha nama si jibbu ammoo na jaaladhu an si hammadhaa jechuun badaadha ta'amullee hin qabu sabaaf salammii ni hammanna hammachuu jechuun namu siree ofirra haarafu wanni uf jala buufnee hammannuuf hin jiru isinii galaami jajjidan haasoyni kun yoo akkanatti hin deeminnu yoo na achi gabrummaa lammataalleen dhaalla gabrummaa lammataalleen dhaalla dhibmarraa dhibbatti khaxara taanee deemuu qabna khaxar irra badaa ummataa taanee deemuu qabna rahmata ammoo qalbii keessaa fixannu rahmata qalbii keessaa hin fixannu walaakin ammoo hammannaa jennu san jijjiiruu qabna istiraatiijii hammannaa dhagay warri wal hammate walaa hammatu malee jijjiiruu qabna istiraatiijii hammannaa dhagaa isinii maa oromiyaan ni ijaaramti oromiyaan akka Yugoslaaviyatti deebitee ijaaramti oromiyaan akka shiishaanitti deebitee ijaaramti biyyoota lolli irratti turetti ijaaramti garuu karoorri nu itti ijaaramnu warroonni wallagga keessa jiru oromoo wallaggaa dhagaa oromoo wallaggaa sinimna saraaha isinin jaalachiisu dubbiin kun ni beeka oromoo wallaggaa ka ardaa beekan ka gosa beekan oromoo shokolaataa kan ta'in ka biyya sikkoo mandorraa dhufee wallagga keessan taa'in jechuu dhagaa oromoo wallaggaa aslitti bulcha ka abbaa isaa beekan ka haadha isaa beekan ka baqatee hin galin wallagga keessatti kutaa arsii keessaa wallaggatti baqatee gallaaniin dhagaa bulchuu hin danda'u oromiyaan akkatti jira ijaaramtu isin himna goobantoota wal keessa laqaallaydhee hin bulchinu sikkoo mandoon ilma abbaa beeynu ilma haadha beeynu gosti isaa eessa beeynu ka inni rakkinne tokko yoo oomishu abbaa fi haadha qabnu qofattu bulcha yoona achi kutaa birarraa hararirraa badhee fedherraa shawarraa dhufee sikkoo mandoon keessa bulchuu ennumaan ayyamnu oromiyaan ni ijaaramti harar keessa shokolaataan bakka biraa dhufee baqataan achi keessa bulchee hin dandahamu harartu bulcha ummata beekaa qabdi ummata aaqila qabdi ummata taqaafaa qabu qabdi ummata harartu bulcha ka abbaa beekan ka haadha beekan gosa beekan ka yoo inni rakkinna uume gosa isaa san qaban yoo oromoo jettee markaatoo jalaa guurtee ni galtee saba kee keessatti maytee dhiiga keetirraa haajaa hin qabne qabeenya keetirraa haajaa hin qabne shamara keetirraa haajaa hin qabne ka ufii jalaan sitti dalagu gubbaan ammoo sitti seeqatu jijjiiramni kun dhibbarraa dhibbatti jijjiiramni kun dhibbarraa dhibbatti ijaarama addunyaan ittiin ijaaramte kun eega wal amanne eenyummaa walii wal beeyne hundi kenna waliin makamnee jiraanna goobantoota oromiyaa keessa faca'anii jiran laa makaana lakum warroonni finfinnee keessa
lafa tuulamaa buqqiftanii ilmaan tuulamaa irraa buqqiftanii naafxanyoonni dhagaa isin himna dhagaa gariin isaanii lafa irraa buqqa'an kana falmachuu didanii bakka biratti galanii wareega ummata sanirra dalagantu jira quba qabna jayyidan akkaan isin aarsa dubbiin kun ammoo dachii isaanitti deebi'uu qaban abbaan haqaa haqa isatti deebi'uu qaba oromiyaan akkanatti ni ijaaramti haga eenyummaa walii beeynutti walin makamne walin ammannu yoona achi jayyidan akkaan oromiyaan ta oromooti oromiyaan ta oromooti oromoo hundi isaa mataa isaa ammoo kaamila kutaa kudha tokko oromiyaa abbaan fedhe yoo hoggane abbaan fedhe sikkoomandoo ta'e wallagga ta'e harargiin ta'e badhee fedhe ta'e mataa oromiyaa handhuura isii namni tokko yoo hoggane 100% oromoo aslii haa ta'u malee dhibbarraa dhibbatti qeeballa isinii galaa miti dhibbarraa dhibbatti qeeballa walaakin gandoota keessa aanaa adda addaa keessa ilma abbaa beeynu ilma haadha beeynu ilma gosa isaa beeynu malee nama tokko nayyamnu kana irratti dalayna dhibbarraa dhibbatti waziyaada dalagamu baay'ee namni du'aa jira baay'ee eenyu ka ajjeesee hin beeyne baay'ee namni du'aa jira parsantii dhibbarraa harka 90 nama ajjeesu kun naafxanyaa miti naafxanyaa miti hin beeyna warra nama gurguratu ganda san keessatti galee bakka biraati baqatee abbaa ganda sanii ta'e ilma ganda sanii ta'e gosa nama ganda sanii ta'e warra san wajjiin osoo jiraatu diina wajjiin ummata sanirratti dalagu jayyidan beeyna akkaan wayita haqiiqaa dubbannu rabbiin jaalata isinin jibbitan wayita haqiiqaa dubbannu oromoo qoodde jedhan ana ammoo haqiiqaa jiru dubbadha oromoo qoonne oromoo wali qabuu yuun dandeettan akkana malee sikkoomandoo ilma haadhaa fi abbaa beeynu gosa isaa beeynu baqataa osoo hin ta'in kana bulcha sini haa galu harar kana bulcha ilma abbaa isaa beekan haadha isaa beekantu bulcha shawaa kanattu bulcha wallagga kanattu bulcha wallo kanattu bulcha shokolaataa badhee argame guuramee achitti gale duraan lafa qotatu gale eegasii basaasa ta'ee mul'ate sila asirra isin yoo maxxansine maal tastagribuuna kulliin keessaniin ajaa'ibdan abbaa lafaa ta'ee qamadii kontaala 200 galcho kontaala 1000 galchaa eegasii ammoo shira sirratti xatu miliyeena jira saraahaa isinitti dubbanna saraahaa nurraa fuudha oromoon ni ijaaramti oromoon akka tigireen ijaaramtetti ijaaramti eenyummaa ofii beeyte tigraay anzaf irra qulqullittii dachiiti amaara keessa goobanaan hin jiru wal goobantee walin fixxu nu keessa maaltu naqe beeytani amaarri kutaa amaaraa keessa isinii himaa beeka kutaa amaaraa keessatti ilma amaaraa ka gosummaa isaa beekan maalii beekan kana malee shokolaataa argite of keessa naqxu kenna ammoo shayaaxiin illee nu bulcha jinniin nu bulcha insaanni nu bulcha waan himan beeynu kana hunda isaa istikbaaraatti naqxe jedha lallaayinee akkanatti la akka qixxaa kanatti laala akka buddeena kanatti lallaayinee ummata dhibdee hunda buqqifnee baasuuf teenna kana waan ta'eef jabaadha